asirratti fakkeenyaaf suurawwan kunniin ka post godhamee jira jechuudha. Kanaafuu mallattoo urjii tana kunoo asumatti isii tana gadi tuquudhaan laayik gootanii maalleen isinii kafalama kunoo haala kanaan laayik gootan jechuudha. Kunoo haala kanaan saantima doolaara 50 naa kafalee jechuudha. Akkasuma ammas gadi siqeetumaan suuraa asirra jiru kan hunda isaa irruma deemee laayik godha jechuudha. Kunoo haala kanaan naaf erga jechuudha. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube channel keenya. Egaa applicationidha. Applicationii ajaa'ibaati. Salphumatti maallaqa irraa dalagachuun danda'ama jechuudha. Instagram fakkaata suurawwan achirratti namni maxxansu jechuudha. Isuma san yeroo takka like gootan jechuudha. Like yoo gootan saantima 50 isinii facaasa. Akkasuma immoo isinis suuraa keessan maxxansitan achirratti akkuma Facebookitti post godhuu dandeessa jechuudha. Yeroo post gootan isiniifis namni yoo like godhu maallaqa isinii kafala jechuudha. Akkasuma immoo keessa deemtanii viidiyoowwan achirra jirantu jira. Viidiyoowwan sanniin beeksisa walitti qabamee taa'u jira jechuudha. San dhiitanii viidiyoo san sakandiiwwan muraasa filaaltan jechuudha. Viidiyoo saniifis isinii kafala. Akkasuma immoo beeksisa sarveewwan adda gaafiiwwan adda addaa isin gaafata achirra jira jechuudha. Gaafiiwwan sanni yoo qajeelan deebiftan maallaqa isinii kafala jechuudha. Kanaafuu applicationii ajaa'ibaati. Egaa namoonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan asumaan subscribe godhaati eegala. Namoonni mootu duraan nu bira jirtanii maatii taatan like godhaati eegala. Egaa gara hojiitti seenna. Egaa applicationicha Play Store irraa ni argama. Kana malees immootu link isa YouTube channel kiyya description box keessaa fi akkasuma immoo comment jala isinii kaa'a. Egaa achirraa link isaa qofa gadi tuqxanii seenuu dandeessan. Kana malees immoo Play Store gubbaa seentan kunoo mee gara Play Store keessanii seentan jechuudha. Egaa erga haala kanaan Play Store keenya keessatti gama gubbaa irratti jechuudha. Kunoo Givi Social jettanii barreessitan jechuudha. Kunoo haala kanaan Givi Social haala kanaan barreessitanii Givi Social App kunoo haala kanaan barreessitanii search gootan jechuudha. Sana booda kunoo applicationichi isa kana kunoo haala kanaan gadi tuqnee mee isin agarsiisa jechuudha. Egaa kunoo applicationichi isa kana jechuudha. Kunoo haala kanaan dhufa jechuudha. Mee reetii isaa gadi siin ilaalla. Egaa nama reetii nama 12,000 qaba. Akkasuma nama miliyoona tokkotti daawunlood godhee itti fayyadamaa jira. Egaa mee applicationichi kami gama keessaa gadi seennee ilaalla jechuudha. Ani buusee qaba isin ni buufattan jechuudha. Egaa kunoo applicationichi isa kana jechuudha. Givi Social. Kanaafuu mee applicationicha kana haala kamiin itti fayyadamuu dandeenya? Egaa mee gadi tuqnee wajji ilaalla. Egaa haala kanaan Facebook immoo Googlein banattan jedhe dhufe. Kanaafuu yoo barbaadan Facebookin yoo barbaadan Googlein goota jechuudha. Kanaafuu mee ani Googleidhaan jedha. Egaa dursa gadi siitanii gama gadhaan tan irratti jechuudha. Boksii tana yeroo takka akkanatti irratti tik gootan jechuudha. Sana booda immoo gama gadhaan irratti warri namni Facebook barbaadan Facebook ka Google barbaadan Googleidhaan gootan. Kanaafuu mee ani immoo Google gadi tuqa jechuudha. Egaa haala kanaan Gmail keessan ka Facebook Gmail keessan ka mobile irraa qabdan isin filachiisa jechuudha. Kanaafuu Gmail keessan isa mobile keessan irra jiru sana gadi tuqxan jechuudha yeroo takka irratti jechuudha. Egaa kunoo haala kanaan nu dhufa jechuudha. Haala kanaan yoo dhufe maal gootanii isin asitti jechuudha. Gama gubbaa irratti kunoo change profile picture kan jiru kan irratti achirratti suuraa keessan yoo barbaadan ni galchitan jechuudha. Itti aansee immoo gama gadhaan irratti kunoo asitti jechuudha. Bakka kanatti maqaa keessan itti galchitan jechuudha. Mee maqaa tokko ni galchan jechuudha. Haala kanaan wal qabsiisee digiitii tokko haala kanaan yookaan Ali Hussein fakkeenyaaf agas godhee itti aansee mootu kunoo asitti jechuudha. Gama gadhaan irratti usernames maqaa wayii kan ta'e itti gootan jechuudha. Isin maqaa keessanis barbaadan maqaa feetan itti godhuu dandeettan. Kunoo asan 45 digiitii 6 ol osoo ta'e bareeda jechuudha. Kanaafuu haala kana dhigootanii gadi itti aansee mootu kunoo asitti kaantirii jedha. Kaantirii kan jedhu kana jechuudha. Kunoo amma Afgaanistaan irra jira. Egaa biyya jirtan naannoo jirtan sanirraa biyya keessa jirtan san itti gootan jechuudha. Kanaafuu ani asitti jechuudha. Egaa Egypt jira. Kunoo haala kanaan Egypt irra goota jechuudha. Egaa asirratti immoo maallaqa karansiin keessan jechuudha. Maallaqa kamiin fudhatan jira asitti yuuroo moo doolaaraan fudhatan jira. Kanaafuu nuti doolaaruma bakka amma jiru kanarratti dhiifna jechuudha. Kanaafuu erga haala kanaan goone gadi si'ne jechuudha. Kontinuu tayyattanii yeroo takka gadi tu'ne jechuudha. Egaa username sirrii miti sirreessee jira. Kanaafuu digiitii 6 ol ta'uu qaba kan jedhu gaafataa jira. Akkasuma immoo qubee guddaan eegaluu qaba.
Kanaafuu haala kanaan qubee guddaatti deebisa jechuudha. No. Hasan. Okay. Qubee takka lama haala kanaan Hasan 45 GH haala kanaan amma ni fudhata jechuudha. Kanaafuu gadi siqee amma kontiinii tajaajilanii yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Egaa haala argitan kanaan kunoo banee jira jechuudha xumuree jira hanguma kana jechuudha. Kanaafuu haala kanaan start gootan next gootan egaa suuraa yeroo biraatti goona noota naaf jennaan. Egaa haala argitan kanaan kunoo banee jira jechuudha. Kanaafuu egaa Instagram fakkaata jechuudha. Kanaafuu maal gootan kunoo suurawwan akkuma Instagram fi Facebook asirratti maxxanfama jechuudha. Kanaafuu isinis yoo barbaadan suuraa keessan asirratti maxxansitan jechuudha. Yeroo isin suuraa keessan asirratti maxxansitan suuraa keessan yoo namni like godhe jechuudha. Suuraa keessan ka like godhe saniifis isinii kafalama. Akkasuma mootu asirratti fakkeenyaaf suurawwan kunniin ka post godhamee jira jechuudha. Kanaafuu mallattoo urjii tana kunoo asumatti isii tana gadi tuquudhaan like gootanii maalleen isinii kafalama. Kunoo haala kanaan like gootan jechuudha. Kunoo haala kanaan saantima doolaara 50 naa kafalee jechuudha. Akkasuma ammas gadi siqeetumaan suuraa asirra jiru kan hunda isaa irra deemee like godha jechuudha. Kunoo haala kanaan naaf erga jechuudha. Kanaafuu akkasuma irra deemee ammas kunoo haala kanaan suurawwan asirratti maxxanfame hunda keessa deemee like godha jechuudha haaluma kanaan. Kana malees immoo gama gubbaatti irratti kunoo mallattoo urjii tana bira mallattoo viidiyootu jira jechuudha. Kanaafuu isa kana yoo gattu hixan jechuudha. Beeksisni viidiyoowwan beeksisa asirra jiran jechuudha. Viidiyoowwan kanneen ilaaltan jechuudha. Viidiyoon baay'eetu jira jechuudha. Sana booda viidiyoo ilaaltan saniifis viidiyoo qofa ilaaltanii keessaa baatan jechuudha. Sana booda isinii kafala. Dhawaata viidiyoo ilaaltanii sakandiiwwan isinii lakkaa'ee isinii kafala jechuudha. Akkasuma immoo gamanatti dhuma mallattoo idoo bakka jirtu gama gubbaatti irra jirtu tana jechuudha. Ta mallattoo idoo ofirraa qabatan akkana gartuu jechuudha. Sana booda kunoo asirra jira jechuudha offersiiwwan akka jiru special offers by give jedha. Kanaafuu ka giviiwwan kanneen akka jiru asirra deemtanii as keessaa waan tokko lama jedhee lakkaa'amuu miti waan dhumatu miti jechuudha. Kun hanga gadiitti jechuudha. Kanaafuu kanneen irra deemnee akka ajaa'ibaa kanatti dalagachuu dandeenya jechuudha. Asirraa sarveewwantu jira. Akkasuma immoo appilikeeshiniiwwan buusaa isiniin jedha. Sanniin buuftanii kooyinii keessan isinii kenna jechuudha. Isinii lakkaa'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan achiinis fayyadamuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu like gootanii viidiyoo ilaaltan beeksisa asirratti isin dhufu ni ilaaltan. Like ma gootan sana booda yoo barbaadan suuraa keessanis akkuma social media kamuttu asirratti maxxansitanii yoo like isinii godhameef isinii kafala jechuudha. Akkasuma immoo namootaaf invite gootanii share gootanii isinii kafala jechuudha. Kanaafuu haala kanaan akka ajaa'ibaa kanatti maallaqa ittiin uurachuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota teenya egaa hanganuma isin agarsiisaa egaa isin immoo akka itti fayyadamtan isin ni beektan jechuudha. Kanaafuu ammaaf xumura jira jechuudha. Namoonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan asumaan subscribe osoo hin goone akka keessaa hin baane isin jedha. Egaa bareeda qabadhee isiniif dhufa jechuudha. Egaa ammaaf xumura jira nagaa na ta'a.